Yoyyaa ashama harka fuune daawwattoota keenya oduu isaa kana qabanne isiniif dhiyaanne jirra. Kun barii maltiimiidiyaadha. Amajjii 13/2020 barattootni yuunivarsiitii Haramaayaa irraa ari'amanii fi hidhamanii dararamaa turan 60 yeroo ammaa kana bakka bultii fi waan nyaatan dhabanii waajjira ABO Gullallee gahanii jiru. Walii galatti barattootni Oromoo yuunivarsiitii Haramaayaa irraa waggaa 2f ari'aman 70 yoo ta'an kan amma waajjira ABO Gullallee gahan 60 ta'uun beekame. Barattootni kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 1/5/12tti kan ari'aman hoggaa ta'u waan balleessanii ari'aman waan beekan hin qabani. Barattoota ari'aman kana keessaa 16 shamarran ta'uun beekamee jira. Barattootni kun waan nyaatanii fi bakka bultii waan hin qabneef kanneen Oromummaan addatti ammoo namummaan isinitti dhagahamu waan dandeessaniin birmadhaafin dhaamsa keenya. Maddi oduu Saaba'oo irraa. Haruma wal fakkaatuun tibbanan lixa Oromiyaatti waraanni mootummaan Dr. Abiyyi sababa sakattaa hooboo jedhuun uummata nagaa fi qotee bulaa akkuma ajjeesee fi gooletti jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Qellem Wallaggaatti har'a barataa ifaa kan jedhamu Dollaa ganda duwwaa 3 kan ta'ee fi yuunivarsiitii Wallaggaa irraa kan baratu rakkoo nageenyaaf torbee darbe manatti kan gale yoo ta'u guyyaa har'aa sa'a laaqanaa irratti sababa rakkoo kanaaf lagannaan gabaa waan ture hiriyoota isaa waliin utuu bakka laga hiddaa jedhamu deemanii humna raayyaa goolessituu Abiyyiin rasaasaan rukutamee hospitaala Dambidolloo seenuun yaalii baqaqsanii hodhuu gochaa fi jiraachuun dhagahame. Ta'us haala jiraachuu isaa beekuun waan danda'ame miti. Haala jiru odeeffannee kan isin beeksisnu ta'a. Hayyee daawwattoota keenya oduu keenya goolabuun dura uummanni Wallagga lixaa rakkoo isa mudachaa jiruuf ibsa ejjennoo baasee jira. Gamasumaan garasitti isin dabarsina. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Yoyyaa ashama harka fuune kun barii maltiimiidiyaadha. Amajjii 12/2020 ibsa ejjennoo jiraattota godina Wallagga lixaa irraa kenname. Akkuma beekamu qabsoon bilisummaa Oromoo bara chaartiraa irraa eegalee danqaa fi sakaallaa hedduu keessa darbee hanga har'aa kana gahuu danda'eera. Haalawwan darban kana keessatti tolaan yookiin gatii utuu ittiin kaffalin as gahee miti. Gootota qaqqaalii lubbuu isaanii kan itti dhabne, kan achi buuteen isaanii kan dhabame, kan isaanii qaamaa kan itti hir'atanii fi kan maatii fi qabeenyaa guutuu kan itti dhaban, kan biyya abbaa isaatii dhiisee irraa godaanee hedduutu jira. Kana hunduma dandamachuun waggaa 150 dabarsee har'a gahee jira. Haa ta'u malee haalli kun kanumaan kan raawwate miti. Kanuma hordofuudhaan godinaalee Wallaggaa 4, godina Gujii Bahaa fi Lixaa akkasumas godina Booranaa irratti labsii yeroo muddamaa labsuun komaandi poostiin erga buluu eegaltee waggaa tokko ol caalee jira. Haaluma kanaan torban kana maqaa WBO fi deeggartoota ABO balleessuu jedhuun gaafa 3/1/2020 yookiin akka biyya keenyaatti gaafa 24/4/2012 irraa eegalee niitoorkii fi intarneetii balleessuun yaalii duguggaa sanyii godinaalee lixa Oromiyaa irratti geggeessuuf mootummaan abbaa irree kun hattoota isaa bobbaasee jira. Kana irratti hundaa'uun uummanni godina Wallagga lixaa marii dhoksaa gaafa 29/4/2012 yookiin 8/1/2020 geggeeffateen murtii armaan gadii dabarsee jira. Haaluma kanaan 1. Mootummaa maqaa saba kabajamaa Oromoo qabaachuun biyya bulchaa jiru kun gocha amma itti jiru kana guyyaa waraqaan kun dhoobame kaasee hin dhaabu yoo ta'e yeroo itti aanutti waajjiraalee mootummaa fi deeggartoota isaa irratti tarkaanfii akka fudhatamu cimsinee hubachiisna. 2. Qondaaltotni deeggartoota isaa godinaa hanga gandaatti bulchiinsaa hanga milishaatti tarkaanfiin akka irratti fudhatamu ibsina. 3. Torban fuula duraa keessatti hojiin daandii cufuu, lagannaa gabaa, konkolaataa deddeebisaa waraanaa fi qondaaltota
mootummaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ni ibsina. 4. Uummanni Wallaggaa TPLF fiyyuu kan hin jilbeenfanne waan ta'eef gochi kun yoomillee kan isiniif hin danda'amne ta'uu hubattanii yeroo gabaabaa gidduutti gocha kana keessaa harka keessan hin sassaabbanne yoo ta'e tarkaanfiin jedhame kan itti fufu ta'uu isaa isin hubachiisna. 5. Kanaafuu biyyi kun nagaa ta'uu ishee yoo feetan komaandi poostii nurraa kaasaa. Dinnaan nutu ofirraa kaasuuf qophii xumurree jirra. Walumaa galatti kaayyoo fi sagantaa keessan haalaan hubannee bira geenyee waan jirruuf nus kan durii caalaa qophii xumuruu keenya isin beeksifna. Hubachiisa. Namni maxxansa kana cirsiise yookiin maxxansite jedhee kan hidhuu fi hiisisu yoo jiraate yookiin yoo argame lubbuu kee kan dabarsee kennisidha. Akkasumas qabeenya kee, waajjira kee fi maatii kee irratti miidhaa gahuuf itti gaafatamummaa mataa keeti. Injifannoon uummata Oromoo cunqurfamaa fi galatoomaa.